Ay kabajamtoota hordoftoota YouTube channelii kiyya nagaan waaqayyoo bakkuma isin jirtanitti isiniif haa baay'atu isiniin jedha. Akkam jirtu nagaa keessanii anillee baay'ee nagaa kooti waaqayyoof haa galatu. Har'a dibataa rifeensa keenyaaf gaarii ta'e tokko qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Dibata kanas anis duraanis itti fayyadame akkasumallee ammas itti fayyadamuudhaaf bitadhee jira. Kanaaf isinii qooduuf dhufe jechuudha. Asitti kan argaa jirtanii kartoona isaatiin yeroo bitamu kartoonni isaa akkanatti jira jechuudha. Kartoonni keessaa baasee jira ani. Kun akkuma isin argaa jirtanidha. Aloe vera oliidha. Kartoonni keessaa immoo kan hin baasee kun kana fakkaata jechuudha. Erga kartoonni keessaa baafne dibanni kun hedduu gaariidha. Hedduu xuruudha dibanni kun. Dibanni kun rifeensa keenya guddisuuf akkasuma rifeensa keenya haala nuti barbaanne nu dheeressuuf nu gargaaran isiniin jedha. Kana duras itti fayyadamaan jira. Ammas kun itti fayyadamaan jira jechuudha. Kana duras itti fayyadamaan ture ammas itti fayyadamaan jira. Dibata baay'ee gaariidha. Rifeensa keenya haala nuti barbaanne nu dheeressa akkasuma nu laaffisa jechuudha. Kanillee filamuu diduuf baay'ee tokko gaariidha jedhee namana. Akkasumallee kana faana kennaan ni jira. Kennaa filaa kana faana filaan kun tolaadha jechuudha. Kana yoo binnu filaan kun tolaadha. Gara tokkoon gugurdaadha. Gara kanaan gugurdaadha. Gama kanaan immoo xixiqqaadha jechuudha. Inni gugurdaan rifeensa keenya bittinneessee nu filuuf nu gargaara. Inni immoo xixiqqaan rifeensa keenya fuula duraan ittiin sirreeffachuuf nu gargaaran isiniin jedha. Kana fakkaataa viidiyoon guyyaa har'aa yoo isinitti tolee laayikii naa gochuu hin dagatina akkasumallee bitaatee itti fayyadamaan isiniin jedha. Viidiyoon kiyya immoo isinitti tolee laayikii tuquu hin dagatina. Warroonni YouTube channelii kiyyaaf immoo haaraa taatanii subscribe godhaatii maatii kootti dabalamaan isiniin jedha. Bye bye.